duraan dursee bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Waba'd. Har'a gammachuu waa lamaafin asitti isin affeerree jechuudha. Akka tokko akka dhuunfaatii fi akka dhaabbata YoursTech kaampaaniitti jechuudha. Gara dhaabbata YoursTech kaampaanii yoo isin beeksise, dhaabbanni YoursTech kaampaanii dhaabbata soofteerii teeknolojii soofteeraa dhimmoota akka web developmentii, digital marketingii akkasuma immoo business consultingii fi artificial intelligence automation tasks irratti kan hojjetudha jechuudha. So we almost waggoota darban kanaaf tajaajila kan kennaa ture yoo ta'u ammatti projektoota mataa isaa qabatee kan dhufaa jiru ta'a. Qophii har'aa kana malee qophii guddaa duratti illee guyyoota muraasa booda kan qabaannu ta'a jechuudha. So har'aaf mootu dhimma gurguddaa lamaaf inni siyaame tokko akkuma isin jedhe waa'ee dhuunfaati. Waa'ee dhuunfaa yeroo isin jedhu bu'aa bahii hedduu booda barnoota koo artificial intelligence engineering xumureetiin du'aayii nuuf haa gootaniif jechuudha kan asitti siyaame. Akkasuma mootiyyuu akkanuma wal qabatee wanta uummata keenya Oromoo fayyadu keessattuu teeknolojii yeroo ammaa kana artificial intelligence waliin jiru uummata keenya kan tarkaanfachiisuu danda'uu fi ChatGPT Oromo kan jedhamu Afaan Oromootiin Oromo AI kan jedhus dalaynee launch goonee jira jechuudha. So dhimmoota kanniinitti osoo diiteelii seeniin akkuma aadaa fi amantaa keenyaatti du'aayiidhaan osoo nu eegartanii nutti tola. بسم الله الحمد لله رب العالمين صلي وسلم على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتان سودان درسه وبلي سكية بقى قرتي ربين كان سجاه بقى قرتي بها في بوئي هدو كيس دبرتي بقى كان جيت بقى قمدي سنجدا أقسم بليان كيا وروني يا ميت إسادة جيتني سرت هرماتن سوالين دابتن غلطة قبضان إسنس غلطة وما إسنين جدا تان سودان دعائي قونا دعائي ربي ندر درسي بلسكية بقى ربي سميل كيسي بقى ربي قرتي هذا مرادة كيسي كهي جداني تان سودان ملي ربي سيهامل كيسو ربي قبسو بقوتي كان ربي نقرتي في تسيها باسو جداني ربي نقرتي نما تتافتي حجتي بؤا أقرسيسو ربي سيهاتاسيسو جدا bu'aa mataa keetiitii fi bu'aa hawaasa keetiif illee nama rabbiin agartee nama buusu si haa taasisu jedha. Maaliif jennaan namni arabatu maal jetti man kadda wajada jetti. Namni gartee dalagee jedhe namni tattaafatee jedhe ni argataa jetti. Kanaaf argitee tattaafattee bakka kana geette rabbiin ammallee si haa milkeessu rabbi yaada muraada keessii haa ga'u rabbiin akeeka kee kana ammallee agartee nama itti fufu rabbi si haa taasisu rabbiin si haa mijjeessu rabbiin agartee barakaa agartee waan ati hojjette keessa rabbiin barakaa si haa kaayu rabbiin umrii kee keessa barakaa si haa kaayu rabbiin maatii tee keessa barakaa si haa kaayu ilmaan tee keessa rabbiin agartee barakaa si haa kaayu ilmaan tee agartee ilmaan diinii rabbiin si haa taasisu sillee umrii rabbi si haa dheeressu qabsoo ati goote kana agartee qabsoo fi xabaatu rabbi agartee si haa taasisu rabbiin dalagaa agartee hojjetaa jirtu kana rabbiin itti si haa milkeessu rabbiin itti si haa milkeessu rabbiin nama agartee hojjetee ufii itti fayyadamee hawaasa ufiillee agartee itti fayyadu rabbi si haa taasisu. Dhugaadha namni har'a addunyaan kuttee jirti addunyaan deemtee jirti addunyaan asuma teettee har'a waa cufa hojjetaa jirti waa cufa agartee bakka hedduu dhaqqabaa jirti kanaaf agartee tattaafattee bakka kana gahuu keetiif nu boonsitaa ammallee itti fufii jabaadhu rabbi si bira haa jiraatu rabbi si haa milkeessu siin jedha galatooma. Bismillah salatu salaam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Duraan dursee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Numa afneef dubbanne malee nan bisnee abbaan keenya akkasuma shayni keenya Taahir obboleessa keenya Abdulhakim guyyaa laffaatii isaa guyyaa gammachuu isaa ga'uu isaa kana namoota gartee itti dhiyaatan akkasuma gartee namoota waan kana keessatti gartee du'aayiinaaf godhan jedhee yaade keessaa tokko ta'ee an dhufe akkasuma isinillee dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jaa. Abdulhakim ani haasawallee godhuu osoo hin ta'in du'aawuman isinii godha. Namni tokko nama gartee wayii immoo haja'u ni moota jennaan haa moo'u gata.
nama wayii moo Hajoo ni moota jennaani Abdulhakim hamoo ganallee hamoo jaa ammallee dura baata jennaani haa dura ba'u ol fuudhamta jennaani olaa fuudhamu ni guddatta jennaani haa guddatu nin guddadha jee haa guddatu nin guddadha jee haa guddatu nin gabbadha jee haa gabbatu nin firaa jee haa firaa'u oliin fuudhame ol fuudhameetiin ummata kiyya mul'isa jee mul'atee ummata ka mul'isu nu haa ta'u Abdulhakim mul'atee ka ummata mul'isu rabbi haa taasisu akkasuma gartee obboleessa keenya kana wallahi bakka inni yaade olitti galmagee rabbi haa godhu ilaalaa ija ilaalcha hama rabbi irraa haa qabu adeemaa mijjaa hama rabbi irraa haa qabu qalbisaa qalbii hama rabbi irraa haa qabu akkasuma gartee nama inni harkisuu barbaadillee ka jalaa harkifamu rabbi haa godhu nama inni jalaa hambisuu barbaadillee rabbi irraa hambisu dhokata akka ibidda xaafiillee rabbi irraa haa dhaamsu qabata akka gartee ibidda kuusaatillee rabbi irraa haa dhaamsu rabbiin quduraa isaatiin galaana bakka seene hundaa'u haa obaadhaan malu obaasee haa hundeen buqqaasuu barbaadu buqqaasuu rabbi si haa godhu Oromoo tana gartee nama gartee mul'ata sadarkaa takka farratti mul'ise rabbi si haa godhu mul'adhu mul'isi sin jenna wanni ati ilaaltee fi taati yaaddee fi taati dubbattee fi taati qabatte haadha mana keetiiti wajjin fi xabaa isiniin jenna subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalaamu alal mursaliin walhamdulillahi rabbil alamin galatoomaa irra deebiidhaan baga nagaan nu argamtan isiniin jenna isin hundinuu Sheekh Xaahirii fi Sheekh Ibraahimis isinuma hunda bakka bu'aniitiin du'aa nu godhani so amma gara sagantaa keenyatti yoo deemne waa'ee barnoota kootirraan eegalaa jechuudha. Barnoota koo almost baroota sadan darbeef sadarkaa adda addaatti kan barachaa ture yoo ta'u kanneen keessaas barnoota akka masters course digital marketingidha. Kana waggaa ture xumuratti godhaniitiin artificial intelligence fundamentally eegalee ture jechuudha. So artificial fundamentally eegalee booda yookiin seensa artificial intelligence jechuudha. Directly gara artificial intelligence engineeringitti barachuu seene which is major more than 80 courses jechuudha. Almost koorsii 8 gurguddaa artificial intelligence jala qabanii isa kana baratanii galmaan gahuun dhugumatti challenge inni qabu tariitii namoota dandametu beekaa jechuudha. Sababa garuu alhamdulillah har'a isa bakkaan gahee certificate kootis fudhadhee gammachuu tanas akka waliin qoddamtaniif kan asitti sin affeeree jechuudha. So irra deebi'ee hedduu galatooma waan nuuf argamtaniif kanuma wal qabatuudhaaf dhaabbata YoursTech Academytiif akkasuma mootiyyuu uummata Oromootiif Oromo AI kan jedhamu kun akka asirratti argitan kana Oromo AI akka ChatGPT DeepSeek jechuudha. Kan akkasii tokkicha uummata Oromootiif kan barnoota gosa 11 olii irratti gaafii barbaadan afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin gaafatanii namaaf deebisu akkasuma mootu waa'ee uummata Oromoo irraallee dhaloonni dhufaa darbaa deemu kuni waa'ee eenyummaa isaa baruu qaba. So eenyummaa isaa kanarratti immoo waa'ee sirna gadaa fi akkasuma seenaa Oromoo eessaa ka'eetiin eessa gahee kan jedhu guutuu isaatitti AI leenjifnee akkasitti waa'ee sirna gadaa fi waa'ee Oromoo irraa baruu danda'anii jechuudha. So kana mootiyyuu qabatamaan yoo laalaa deemne tinkirra gaarii dana fakkaata. So Google irratti Oromo AI jennee yoo search goone Oromo AI So Oromo AI akkuma argitan kana oromoai.com jalqaba irratti nu dhufaa jechuudha. Akkuma argitan kana kuni Oromo AI afaan Oromootiin akka wantoonni garagaraa nutti hin kaane inni oollee lama goone. So oromoai.com idha. So Oromo AI YoursTech AI tutor idha jechuudha. So YoursTech AI tutorin dalagaan isaa guddaan maali kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. So jalqaba irratti namni maybe light mode yookiin immoo night mode irra godhachuu danda'a akkuma isaaf mijatetti jechuudha. So siin kana wanti isaa jijjiira. Anyways, I think mul'isuudhaaf kana na fakkaate irra wanti bareeda ta'e. So the first afaan Oromo AI tutoridha. Almost yeroo jalqabaatiif jechuudha. AI tutorin haala kanaan uummata keenya koorsota adda addaa kan barsiisu jechuudha. So moodii asirratti ilaalla. Select mode jedha. Select mode irratti namni ni filate jechuudha yookiin immoo moodii isaa filate jechuudha. So AI kun waan lama bakka bu'a. Tokkoffaa irratti AI tutoridha yookiin immoo artificial intelligence akka wanti nuti itti daballe sana kan barsiisuu fi waa'ee isaas sirriitti kan namaaf ibsu jechuudha. Inni lammataa kun immoo YoursTech assistance jecha. So YoursTech assistance maali waa'ee dhaabbata keenyaa piroojeektiilee qabnuu fi kanneen kana fakkaata waa'ee keenyaa guutuu yoo achirra tuqaniitiin jedhan namaaf fidaa jechuudha. Mee AI tutorii filannee haa ilaallu amma. So asis biratti
irratti maal jedha subjectii filadhuu jedha. So which is subjectii filanna. Subjectii kanneen keessatti wanti nuti kooriidhaan kennu tokkoffaa irratti waa'ee uummata Oromoo fi aadaa isaa, waa'ee keessattuu sirna gadaa kan jedhamu keenya jechuudha. Inni lammaffaa Python programmingidha. So kun immoo waa'ee teeknolojii keessaa waa'ee baakindii fi kanneen artificial intelligence kana mataa isaa kan ittiin uuman waan ta'eef so waa'ee Python programming kana illee tuqaniitiin barachuu danda'an jechaadha. So full stack web development jira, app development jira, artificial intelligence mataan isaa waa'ee artificial intelligence kanaayyuu irraa baruun ni danda'ama jechuudha. Inni biraa digital marketing jira, graphic design jira, video editing fi computer basics as well as English language afaan Oromootiin Ingiliffa namni irraa baratuu danda'a jechuudha. So as biratti select language mee fakkeenyaaf as biratti carraa isin yaa kennu manaaf maal afirra dhumee waan tokko filannee maal haa filadhu mee carraa isin ifaa kennu sirna gadaa filadhu ayyee so sirna gadaa filadhu. As biratti language jira, language keessatti select ni goona. Language kan barbaade afaan Ingiliffaatiin, kan barbaade afaan Oromootiin. So mostly we are here afaan Oromoo jira waan ta'eef afaan Oromoo haa filannu jechuudha. So jalqaba kanarra akka dhufu Oromo AI jechuun taayimii itti isin seentanii fi looginii kan garsiisudha jecha just now kan jedhu kuni adanuma keessa turuu adeemtaniin kan yeroon isaa lakkaa deemu. So here hi I am YoursTech AI tutor yookiin Oromo AI dha. Modi choose mode subject and language kan ni sadii filadhu nuun jedhaa jira jechuudha. Already filannee jira. Ask me anything about technology, tech, learning or YoursTech Academy. So jedhaa kun you really kana itti dhufna jechuudha. Almost namoota hedduu kan affeerreetiniin eebbisiisnu taachaa kuni kolleejii onlaayinaa afaan Oromootiin gosoota barnoota tokko olii kan irratti barsiifnu ta'a jechuudha. So kun namoota hedduu affeeruudhaan akkuma har'aa kanatti kan eebbisiisnu ta'a jechuudha. So as bira ni gaafannaa jechuudha. Fakkeenyaaf waan waa'ee Oromoo irraa haay akkam jirtaa? Akkam jirtaa mee wanta gaafii qabda yoo jiraate keessaa uummata keessaa naaf ibsaati waan barbaanne haa gaafannu jechuudha. So an akkam jirtaa jechuun hin filadde. So I think afaan Oromoo filannee jira. So inni typing jira. So akkam jirtu nagaan koo siif haa ta'u maqaan kee hoo eenyu jedhama. Ani gama sirna gadaa irratti si gargaaruuf qophiidha. Maal beekuu barbaadda gaafii ati qabdu na gaafadhu jedhee namaa deebisaa jechuudha. So whatever we are asking here yookiin wanti nu gaafannu hundineyyuu live in waliin haasaa jechuudha. So namoonni beekan hedduun keessan ni beektan jedheetii yaada almost ChatGPT'n akkamitti akka dalagu. So kunillee fikra mataa isaa ta'ee garuu mostly waan kanarratti sirriitti kan irratti hojjetaa deemnu ta'a jechuudha. So mee waa'ee sirna gadaa irraa naaf ibsi. Waa'ee sirna gadaa irraa. Okay. So yeroo baay'ee akkanatti dheeressa waan hin barbaanneef ani gabaabsin jedhaani. So haalaan jecha walumaan teessu gonarra. So AI staffing AI siif ibsa gabaabaa nan kenna ibsa gabaabaa nan kenna. Sirna gadaa sirna dimokiraasii uummata Oromoo duriitii jiraattonni Oromoo waggoota 8 hanga waggaa 8 gartuu gannoorraa darban filachuun aangoo kennuu jedha. So haala daddarbiinsa aangoo itti waliif dabarsu jechuudha. So namoonni umriin gurguddootaa fi dargaggoonni sadarkaa garaagaraa keessa darban sirni gadaa nageenya haqaa fi walqixxummaa irratti hundaa'e hayyoonni abbootiin gadaa fi jaarsoliin dhimmoota gurguddaa irratti murtii ni kennu. Ga'een gadaa hawaasa Oromoo keessatti guddaa fi kabajamaadha jedha. So maal kan biraa maal beeksuuf barbaadde maqaan kee maal jedhamaa naan jedha. Actually maqaan kiyya Hakiim jedhama. Maqaan kiyya okay mee formal haa goonu maqaan kiyya Abdulhakim Hajo. Abdulhakim. Okay, so like itti haasoftan jechuudha wanta barbaadan sana normally akkuma wanti biraatti taasoo ni galatoomi Abdulhakim maqaan kee nan jaaladha naan jedhaara yaa motiveet na godhu jira. So sirna gadaa irratti kan beekuu barbaadde yoo jiraate na gaafadhu barumsa seenaa fi ga'umsa gadaa irratti si dabalataan gargaaraa maal irratti dabalataan odeeffannoo barbaadda silaa hoggaa fi biraa hoo qabdaa fi kanneen kan fakkaatan like akkuma namaatitti interact na waliin godhaa jiraachuu. So naawoloojiin kun immoo naawoloojii nuti irratti artificial intelligence irratti train goonee fi kan wanti ta'edha jechuudha. To be honest afaan Oromoo daataan qulqulluun hanga ammaatti natural language processing keessa darbee afaan Oromoo qulqulluu waan hin jirreef AI train gochuudhaaf xiqqoo baay'ee challenge qaba jechuudha. So walumaa galatti waa'ee kanaati jechuudha. Fakkeenyaaf barataan tokkos yoo kan baratuu barbaadu ta'e fakkeenyaaf barataan tokko asbira barataan tokkos yoo barbaadu ta'e akkasuma moodii filataa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee sirna gadaatii kun Python programmingidha. So artificial intelligence filadhu ani isa jaaladha waan ta'eef.
So afaan Oromoo filanna jechuudha ammallee. So inni ilaalle jechuudha walumaa galatti fikraan kana fakkaata. Haay akkam jirtaa akkuma isin istaalima keessaniin wanta jechuu dandeettanii jechuudha. Haay akkam jirtaa waa'ee artificial intelligence naaf ibsi. So waa'ee artificial intelligence waa'ee AI naaf himuu dandeessaa. Okay. So ni gaafannaa jechuudha inni akkuma baratame waa'ee wantoota biraallee typing jedhu kun AI is typing. So type godheen adeemsa akkam Abdulhakim sirriitti nan siif hima artificial intelligence jechuun ogummaa uumamaa kan kompiitaraan dalagu jechuudha. Fakkeenyaaf akkasuma namatti akka namatti yaadu dubbachuu waa'ee isaa ibsaa jira jechuudha walumaa galatti amma. So anyways wanti guddaan kana keessa deemnee wal barsiisuu osoo hin ta'in kaayyoon keenya of duuba haa deebinu asiin wanti filachuu dandeenya jechuudha. Dhimmi biraa fakkeenyaaf as biraa AI YoursTech assistance yoo kan gootan ta'e almost language select language Afaan Oromoo. So waa'ee keenyaa fi dhaabbata keenyaa fakkeenyaaf Abdulhakim Abdallah Inuni Abdulhakim okay mee boontuu haa gaafadhu mee uf dhaaduu natti ta'a waan ta'eef boontuu ni beektaa jennu mee. So alright ana dogongoree sirna wanti itti galchuu gaafii itti galchuu qaba ture. So haa ilaalu. Boontuu beektaa akkasuma immoos yoo waa'ee keetii eeyyeen boontuu ni beeka boontuu Saalii Shamsadiin eenyummaa ishee CTO fi hundeessituu YoursTech Company ta'e eessatti boontuu? Gotu na cira dhaabbachuu qabda ture marii jalqaba. So YoursTech Company ti ani AI YoursTechiin kan hojjetame ani warra AI tiin kan hojjetame akkasuma boontuun nama guddaa hojii keessa galee dhiibbaa guddaas gooteedha isheen biyya Oromoo bordoddee irraa kaate namni bordoddee jira biyya. Isin beeka jechuudha AI keenya. So bordoddee irraa kaatee yeroo jalqabaatiif hojii qabdi jedhee biyya biraa deemtee hojii argatte ammallee rakkoo ulfaataa keessa osoo jirtu kophaatti teeknolojii barachuu jalqabdee isheetti qunnamaan kophaatti keeboordii gubbaatti maxxanfamu foolii warra YouTube irraa ilaaluudhaan barattu ture yeroo muraasa booda ishee fi hojii jabduun full stack web development kan jedhamu taate har'uma boontuu CEO YoursTech Academy isheen fakkeenya guddaa dubartiin humna ishee fi beekumsa isheetiin milkaa'uu dandeessu agarsiifteera. By the way waan kana nuti train irra goone malee akka namti nu dhaadhi nu himin jenneeni yaa waa'ee keenyaatti yeroo wanti jennu kan wanti jedha jechuudha. Anyways wanti isaa kana fakkaata haqa keemoo Asee Abdii Muktaarii fi namoota biroos dura kan update godhaa deemnu ta'a. Actually maal gochuun danda'ama artificial intelligence keessatti web scraping waan jedhamu jiru. Weebsaayitii maqaa namaa tokko yoo kan itti barreessu ta'e maqaa nama sanii fakkeenyaaf Abdii Muktaar Asladdiin Muhammad maqaa feene yoo kan sirriitti godhu ta'e asuma keessa kan amma irratti next version irratti hojjetamaa jiru asuma keessa wanti kee URL kee maqaa keessana addunyaa guutuu keessa barbaaduudhaan ay keessatti information kee akka nu kennu uf dura irratti version lamaffaa irratti hojjetaa jira. So kuni amma akka ka'umsaatti AI engineeratii fi akkasuma mootu waa'ee keenyaas ilaalchisee kan wanti goone jechuudha. So anyways ani baay'ee ibsa kennee jira wantuun wanti haasa'uu barbaadoo jiraati haa dabarsuu fi kanarraa fi mootu gadi qabdanii du'aa nu gootanii akkasittoonni jennee buna keenya ni dhugna. Duraan dursee baga nagaan dhuftanii hundi keessanuu guyyaa gammachuu keenya irratti baga nu argamtanii galatoomaa nu kabajanii dhufuu keessaniif. So galatoomaa hundi keessanuu nu kabajanii asitti nu argamuu keessaniif itti aansuudhaan namoota abbaa warraa akkasumas paartinara hojii abbaa ilmaanii hundaa'u baga guyyaa kanaan sigee baga gammaddee wanni bu'aa bayii hedduu keessa dabartee as geesse halkaniin guyyaa guutuu hojiirra oolaa halkan barataa waan kana bakka kanaan gahuudhaaf guyyaatti gaafa sa'aat akka hunda rafeetu jira dhugaa dubbatuudhaaf jecha ani bakka ni maraattaa waan kana osoo jiruuni so irratti hunda wanni jiru turre garuu alhamdulillah san hunda bira dabaree as gahee jira isin dura dhaabbatee jira so baga gammaddee baga milkooytee isin jechuu barbaada. Atilee baga na waliin jirtu. Dhugaa dubbachuudhaaf rabbiin ijjarraa naaf haa qabu. Garuu waa hedduu wanta isii sadarkaa kanarratti illee dubbachuu hin barbaadu. Gaaf tokko waa'ee isii guutuu sirriitti kan dubbadhu ta'a jechuudha. Garuu isiin anaaf lafee dogoggoruu dugdaati jechuudha. Na jiraadhu na galatoomii
waa hedduu kan isiniif hojjetuuf deemnu ta'a jechaadha. Akka uummata keenyaatti illee waa hedduu qabannee dhufaa jirra. So itti fufii afaanii si fuudhe. Abshir. So kanuma wanni anjoo barbaadu wanni dhufee akkuma agartan kaayyoon keenya dhugaa dubbachuuf guddaadha. Kaayyoon keenya maali? Namoota akka keenyaatii fi dargaggootaaf shamarran warra nu fakkaatuu fi warra nu olis warra nu gadiitis barumsaan haa dagaagnu barumsaan haa guddisnu jecha jirraa kakee nutis alhamdulillah biyyuma baqaa keessatti baranne har'a as geenye garuu waan hedduu bu'aa bahee hedduu keessa dabarreeti kabaranne. So san hunda afaanii fi teeknolojii kana addunyaan hedduu guddattee jirti hedduu fagaattee jirti namni mana ofii taa'ee dalaguu jira osoo hin laffeen dalaguu jira. So kanaafuu kanammoo nuti gama keenyatti finnee nutis irraa fayyadamuu danda'uu qabna waan addunyaan irraa fayyadamuu jirtu kana yaada jedhu irraa kakee YoursTech Academy'n kan hundaa'e jecha barumsa gara 11 fide. So irraan deebi'u kaayyoon teenya guddoodha. So du'aa nu godhaa isinis inshallah rabbiin ittiin nu haa gahu. warra milkaa Oromoo naa godhu inshallah galatooma abdi keessa. So naaf jiraadhu galatoomi. So waa hedduu kaasuu yaaleen ture jechuudha. Tariitii sadarkaa madarakii irratti haasawwan immoo yeroo jalqabaatiif waan ta'eef yoo haasawni kennellee ol jala tiree nuuf golchaasanii jechuun barbaada. So wanti jiru maali? Walumaa galatti kaayyoon wanta kanaaf kan hundaa'eef uummanni keenya yeroo ammaa kanatti sadarkaa ChatGPT fayyadamanii sadarkaa ol aanaarra wantoota hedduudha kan ittiin hojjechuu danda'an jechuudha. Namoonni keessattuu isa fayyadamuu beekanii fi akkasuma namoonni biyya biroo jechuudha. Keessattuu namoonni subscriptionii qaban yookiin subscriptionii jechuun maallaqa kaffalaniitiin ChatGPT fa'aa fayyadamuu danda'an waa hedduu barattoonni waa hedduu irraa baratee jirti warri waa kalaqu waa hedduu irraa wanni jechuun jira. So kana mootiyyuu nuti akka uummata keenyaatti paymentii adda addaa yookiin kaffaltii adda addaa wantoota warra biyya alaa kanaaf gochuu waan hin dandeenyeef like sadarkama xiqqaa irraa eegalleeti suuta guddisaa kan deemnu akka biqiltuutti kunuunsaa kan deemnu waan kana kan gadi dhaabneef uummata keenyaaf keessattuu mootiyyuu barattoota dhaloota dhufaniif jechuudha. Keessattuu dhalattoota dhufan yeroo jennu akka nama waggaa 10 jiraanne mostly namoonni hedduun sanuma jedhee yaada akka keessattuu irratti challenge hedduu keessa dabarsineerra yeroo ijoollummaa keenya dhabnee jirra jechaadha. Walumaa galatti sadarkaa itti rakkina arguu hin dandeenyetti rakkina argaa turre. So wanti suni maal siyaachisa akka uummanni lammata biyyaa baheetiniin sadarkaa wanta karaa adda addaa hin deemne akka uummanni karaa baqatummaa deemee bishaan hin nyaatamne barahaa keessatti akka hin duunee fi biyya ambaa keessatti illee akka keenyaa kanatti akka rakkanne wantoota akkanaa kanaa fi wantoota nama fayyadu guutuu wantoota keessattuu YoursTech Academy irratti barnootilee hedduu fiduudhaan nuti baay'ee waan kana wanti ofirraa haasa'uun barbaannu fi garuu isin akka keessummaasitti isin taasisu. Almost gara waggaa lamaatiif deema erga manarraa wanni jechuu eegalee jechaadha. Manarraa doolaaraan hojjechuu eegale. Which means like even nutu challengeidhaan hedduu waliin irratti hojjetin malee keessattuu ijoolleen biyya generationiin kun teeknolojii baratee mana isaatiitti kompiitaraa fi intarneeta qofa qabaachuudhaan addunyaa biroo waliin dalaguu danda'an jiru. Uummanni Oromoo hin ta'in uummanni namoonni biroo jechaadha. Kan hanga doolaara 10,000-15,000 hojjetan jiru jechaadha. Waan piroojeektii jibbaatii 8tti dhumatu wanti jedhanii. So kanaaf kaayyoon keenya guddaadha. Wanti sanillee walitti deebinaa eebba isaatiin illee jechuudha. So uummata kana bakkuma isaan jiranitti milkeessuudhaaf barnootilee finnee dhufaa jirra kan jedhuuf asumaan dhaamsa irra isiniif deebi'uun barbaada. So asuma irratti xumuraa namoonni fayyadamuu barbaadan illee hedduu waa'ee doktoroota waa'ee fayyaa irratti wantoota adda addaa imeejii analyze gochuu yookiin immoo namni tokko rakkina x-ray isaa footoo makaasee upload itti godha. Yeroo footoo kaasee jiru kana rakkina isaa kana himee dhukkuba isaa akka himuu fi danda'u wantoonni akkasiillee under development jiran jechuudha. Wantoota akkasiillee itti daane doktoroota illee akka fayyaduu danda'u jechuudha. Wantoota hedduu asirra dalagama. So geeffadhe. Hedduu galatooma namoonni asitti argamtan miidiyaa irraallee isin kan affeeru ta'a. Obbo Raaju wanti jettanillee yoo jiraate dhuftanii tokko tokkoon dhaamsa keessan geessuu dandeettan. Sheetoofiq Aslii Abdii maqaa isin yaamu kaawwal sala. Aslii Oromo AI kan jedhu kana akkamitti ilaaltee waa'ee isaa uummata keenyaaf akkamitti dabarsita? Tattaaffiin keessan silaa bareeda. Uummanni keenya mootu uummata waa baratu miti. Abbaa fedhatti haa'aatu. Anamaanumarraa yoo kaafte waggaa 10 biyya kana jedha. Guyya tokko mana barumsaa dhaqeen beeku si'uu kaleessa argati galee miti. Waggaa 10 biyya kana jiraadhe
yookiin qara'ee ishee kan taane yookiin baradheetiin bakka tokko hin genne lamaan ni nyaam jabaadhaa baga rabbitti jabeessee bakka kana ga'e kun reyaaliitiidha si gale hundumaafuu addunyaan fagaatteerti bara 2030 booda qonni hin jiru nigdiin hin jiru suuqii banachuun hin jiru buddeena gurguruun hin jiru biyyatti lafa qotuun hin jiru osoo kiyyaa dhuftanii yeroodhaan teeknolojii baratanii teeknolojiitti yoo dhiyaatan nuti amma alhamdulillah osomaan baratin akka taane ummata shawwanne waa barannee barsiisuu dadhabnu yuutuub irraa iyyine waan ilma guddifannu hin dhabu waan akka mataa kiyyaatti garuu warri gana qonnootaan amma kana booda daaraa dibadhee fammasallee itti mootummaan biyyaa nama hidhaa jira asitti guyyaa tokko keessa jechuun nama 52 hidhan biyya kanatti baatii darbe jechuudha ijoollee tiktookaraa guutuu guyyaa tokkotti Itoophiyaatti kaleessa aayidee keessatti nama 9 hidhan jechuudha. Kanaafuu kana booda wal arrabsanii ganda namaa arrabsanii amantii dahoo godhatanii daaraa dibattee gurra ofirraa murteeffamata hojjette mootummaan sin dhiisu. Furmaanni ati jirtu qabdi gootumaa inni barachuudha. Eessatti bardhagaittus immoo yeroo ofii kennitee yeroo lagalte mana ciiftee kun afaan keetiin googilii irratti sarchi goote Oromo AI jette waan barbaadde waan hin beekne barachuu jechuun ikkoo waan hin beekne achirra barreessitee si hiika. Jabaatteetiin jireenya keetiif jechuun namni barumsa hin qabne nama ija hin qabne jechuudha. Kanuma isin jira hundaafuu bakka rabbiin isin gargaare galatooma. Hedduu galatoomii asli. Affeeruun barbaada. Ispeeshaalii maqaa yaamee teessee affeeruun barbaada. So badooni namoota miidiyaa irra jiran keessaa yeroo tokko tokko numaan waa taasifamda. Namoota fuula miidiyaatti beekaman keessaa namoota wantoota akka teeknolojii kanaa fi barnoota promote godhaa ture jechuudha. So saniifillee directly si galateeffachuun barbaada. So waan kana akkamitti argitee waa'ee Oromo AI kana akkamitti argitee akkasuma immoo YoursTech Academy akkamitti argitee kan jedhu dhaamsa uummata keenyaafillee wanti dabarsitu yoo jiraate. Okay, duraan dursee baga guyyaa kana arguudhaaf isin ga'e. Fedhii keessan arguudhaaf itti aansuudhaan hunda caalaa wanti naan barumsarraa fudhadhee fi motiveet nu godhe baqattummaa keessattis ta'e haala fedhe keessatti sichueshina fedhe keessa jiraatte if jijjiiruudhaaf hegereetti murteessuudhaaf barumsi akka barbaachisaa ta'ee fi jireenya keessatti yoo xiqqaate sa'a 24 keessa abbaa fedhe keessaafuu baqattummaa irratti wanni fookas godhuu barbaanneef walumaan baqattummaa keessa jirra. Sa'a 24 keessa deeqa 30 dabnu hundi keenyaa. Tarii namu background waliin beeku ta'a malee roga adda adda irra bobba'ee jiraachuu danda'a. San keessa ammoo deeqa 30 qofa yoo dhugumaan yeroo ifiitii kannan hegeree fi murteeffachuu fi barumsatti fookas yoo godhan dhuguma jijjiiramuu akka danda'amu. San akka fakkeenyatti jenereeshina kanaafis warroota baqattummaa keessa jiraniifis fakkeenya taatanii jirtanii maqaa baqattummaa qofaan osoo hin taane maqaa hinumaa dhaloota kanaatiin isin galatoofachuu barbaada. AI afaan Oromoodhaa kan ammoo dhuguma ChatGPTdhaan faadha yoo arke malee gama afaan Oromootiin dabalamee akkatti arkeetillee waan beeku waan bareedaa hawaasatti gabbaaftanii hedduu motiveet irraa ta'e jabaadhaa. Hedduu galatooma. Mee Abdii Muktar qophaa mee waan kana akkamitti argitee uummata keenyaaf hoo maal dhaamta? Galatooma jalqaba irratti baga ifaajee keessan waggaa meeqaaf barataa turtanii firee isaa argitanii har'a geettanii wanni kun waan hedduu jechuun waan ajaa'ibaati walumaa galatti waan ani yaadini har'aa osoo hin ta'in gaafa haati manaa kee waan kanarratti mana kanatti hojii ture na fakkaate gaafsan. Isiin as teessee osoo biyya baqaa keessa teessee shamarran hundaaf fakkeenya taatee waan kana barattee ogummaa kanaan dalagaa wanti jechuun isii hedduu nu boonsee jira sunuu shamarraniif fakkeenya taatee ati ammoo deebitee nullee kaka'umsa nu taate jechuudha. Namni bar biyya kanatti waggaa 10 ol jirraa laangeejii guyyaa Ingilish mayyuu torbanitti guyyaa 2 guyyaa 3 barachuu dadhabneeti waggaa meeqas taa'u jirra. Kanaaf ati ammoo waan hunda caala ulfaataa jenneeti yaannu milkeessitee nu garsiistee nuufis fakkeenya nu taate. Kanaaf baga gammaddee jedha ammallee irra deebi'ee Oromo AI dhugaa naa ta'ee jiraan reef saarchi godhee as amma hanga isin haasoo ta'es taa'eetii waatti babbareessaa ture. Hedduu bareedaadha wanni kana dura agarre kan namoonni hedduun ChatGPT kanaayyuu haala itti fayyadamee isaan beekanii
ChatGPT irratti waan tokko ilaalaatiin turre garuu amma afaan Oromoo AI jedhee kophaatti afaan keenyaan waa hunda nu dhufuun isaa baay'ee nu gammachiisee jira. Namoonni hin beeknes ammas irra deebitanii namni Google irra seentanii Oromoo AI.com jedhama wanti isaa. Oromo AI haala sana yoo ilaaltan hedduu keessa yoo deddeemtanii ilaaltan tolee jiran wanti isaan tolee jira walumaa galatti garuu of duratti illee akka Abdulhakim jedhutti waa hedduu waa baay'ee argina hundi keenyaayyuu kan waan dandeenyu bira haa dhaabbannuun hamilee haa taanu kanuma galatooma. Hedduu galatoomi jaal abdii hiriyaa kiyya bareedaa. So namoota miidiyaa affeeru jirra. Addi caaltu itti fufi ati already wal si gaafatan jiru durarratti asitti naaf yeroo keessaniif hedduu galatoomaadha baga gammadde sin jecha osoo haadha manaati hin dinqisiifanne hin dabru dubartii akkana arguu xiyyattanii fi xiyyaafuu hedduu gammada barnoonni ilma namaatiif akkuma asiliin jeeree funtana wallaalaa meeqatu osoo waan takka hin beekne nama waan beekne jala deema beekumsa osoo hin taane wallaalummaadhaan yeroo dheertuu isaa yeroo isaa guba biyya namaa keessatti keessattuu Afrikaa fi biyyoota Arabaa garaagaraa keessatti hireen barnoota haati qabdu bal'aadha. Yoo ifuma keetii ifirra ciiste malee hanga fedhe biizii yoo ta'e namni sa'aatii 12 achi biizii hin ta'u. Barnoonni akkanaa isin immoo itti laffaatanii biyya kana keessa teessanii ani kaayiroo keessatti namni barateetiin immoo akkanatti bakka kana gayyaa hajee hin yaanne soo carraa barnootaa bal'aatu jira. Hiree bal'aa qabanii itti fayyadamtanii uummanni keenya immoo afaan hin beekne hiitanii afaan Oromootiin waan akkanaa arguun matuma xiyyaa yeroo jalqabaati yoo hin kijibu soo jabaadhaa bakka guddaa akka geessan ammoo abdiin qaba Eebba irrattis akka gaariitti akka hirmaannu abdiin qaba hedduu galatoomii jabaadhaa wallaahi. Obbo waliin kun leekcharar jabaa bar namni sin beeku leekcharar yuunivarsiitii ture kottume. So obbo Awwal Qaasim hiriyaa kiyya baga sitti argamte gaaffii irraa kan namoo gara ibsaatti deemta. Akkuma seetan duraan dursee hundi keessanuu baga yaamicha isaanii kabajanii asitti argamu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan boontuu fi hakiim bu'aa bahii hedduu darbitanii bu'aa ifaajii keessanii lafaatii keessanii guyyaatti argitan kanaaf baga rabbi isiniin ga'e. Kanaaf walillee rabbii daddabalee ittiin isin haa ga'u nus nama milkii keessan dandamnu haa taasisu. Itti aansuudhaan yoo akka gaaffiitti gaaffii fifnaaf kaasuu barbaadde carraa siif dhiisa yoo akka yaada kiyya ibsadhus kan carraa naaf laattu ta'e immoo actually diati carraa itti fufi wanti kun keessattuu ummata keenya gara barnootaatiin jiru gara teeknolojiin jiru hubannoon ammallee jiru baay'ee gadi aanaadha jechuudha. Namni ilaalchi sammuu isaa osoo hin jijjiiramiin har'as biyya bahutti jira. Sadarkaa nuti biyyaa baanee biyyaan baa keessatti waan akkanaa milkeessuu dandeenye biyya keessatti immoo waan kana waan isaan milkeessineef hin jiru jechuudha. Nuti identity crisis keessa jiraachuu ni danda'ama. Eenyummaan keenya iyyuu hin beekamu. Biyyatti garuu baankii barbaadanii baasatan, ID barbaadanii baasatan, paaspoortii barbaadanii baasatan biyyoota biraa waliin atillee dalaydii argitee jirta. So wantoota kana haala salphaan mijeeffatuu danda'an kana irratti barnoota kana baratanii akka hojjechiiran akkasuma waa'ee uummata keenya irraa dhaamsa gabaabduu akkanaa dabarsituun barbaade. Tole galatoomi. Barumsi yeroo ammaa mana barumsaa yookiin instituushinii akka koolleejjii yuunivarsiitii hidhattee qofa waan deengeffame miti. Barumsi iddoo hundaa jira. Namoota ija saaqqatanii laaluu danda'aniif namoota beekumsa barbaadaniif barumsi iddoo hundaa jira. Kanaaf immoo fakkeenya tokko haala wantoota isin amma yeroo kana irratti akka YoursTech kaampaaniittis haa ta'u akka dhuunfaatti wantoonni isin irratti hojjetaa jirtan kanaaf agarsiistuu guddaadha. Wanti guddaan tokko namoonni jireenya baqaa kana yeroo abaaran hedduu arguun kun beekamaadha. Ani ammoo isa sana ilaalcha faallaa ta'e qaba. Duraan dursee baqataa ta'uu keetitti baga gammadde yeroo baay'ee namoonni baqattummaa kana baga gammadde jedhani silaa carraa baqattummaa kanaaf saaxilamuu baattee carraa har'a steepii kana yookiin sadarkaa kanarra gahuu kanan argattu ture. Kanaafuu wanti kaleessa kufaatii fakkaatu yeroo tokko wanta milkii keetitti si cunqursuudha. Wantoota akkasii irratti xiyyeeffachuu erga jireenya baqaa keessattis bu'aa bahii hedduu darbite booda jajjabina kee wantoota duraan hin dandeenye hojjettee ofiif of gargaaruu akka dandeessu
bu'aa bahee dabarsite keessaa amma tokko nan beeka jedheetii yaada. Sanniin keessa dabartee baradhee kanaa ol deemuu danda'a jettee potenshaala kee dandeettii kee dhoksaa kee keessatti dhokatee jiru sana exploore goote sanaan booda tarkaanfattee hamma fiitee kanaatti gahuu jechuun kun bu'aa bahee ati keessa dabartees akkuma jirutti ta'ee akka of argattu si taasisuu isaatiin kun agarsiistuu guddaadha. Kana jechuun nuti hunduu bakka barbaanne gahuu dandeenya hanga ofitti amanamummaa qabaannetti hanga dedikeeshinii yookiin wareegama barbaachisu tokko kanfaluu dandeenyetti bakka guddaa gahuu akka dandeenyu atii fi boontuun fakkeenya guddaadha. Nutis faana keessan buunee wantoota isinirraa akka dhalootaatti barachuu qabu barachuudhaaf akkasumas gama dandeenyuun ammoo isin utubuudhaaf qophiidha. Kanaafuu jabaadhaa kun jalqaba. Thank you so much. Baay'ee galatoomii lecturer awwatinuu hedduu galatoomaa waan nu argamtaniifi so du'aayii akka amantaa keenyaatti du'aayii nu gootanii akkasitti baanaa jechuudha. Thank you so much waan nu argamtaniif gammachuu keenya irratti galatoomaa isin jechuun barbaada.